Kan hordofaa jirtan sagantaa tamsaasa kallattii keessaayyuu fuulleffannaa qophii keessummaati. Qophiin keessummaa keenya har'aa shamarree takkan qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Sagantaa keenya kan darbe irratti waa'ee caaltuu wal barsiifnee waa'ee caaltuu irratti gaafiilee adda addaa gaafannee jira. Har'as immoo akkuma tasaa nama maqaa wal fakkaatu caaltuu mootummaa jedhamuudhaan yeroo hedduu FB kanarratti walaloo hedduu barreessuudhaan ganna lamaan dura beekamtummaa guddaa qabdu barbaanneetiin har'aan tana garanatti isiniif finnee jirra. Caaltuun akkuma beekamu keessaayyuu walaloo hedduu sabboonummaa Oromoo mul'isan akkasuma kutaalee Oromiyaa hundumaa qabeenyisii kallattii adda addaatiin ibsan walaloo adda addaa barreessuudhaan adda durummaadhaan dorgomtuu kan turtee fi akkasuma walaleessuudhaan kan beekamaa turtedha. Keessaayyuu sooshaal miidiyaa kanarra erga baddee ooltee bubbultee jirte jechaadha. Namoonni hedduun tarii iyyaafachaa jirtan ta'a. Anis iyyaafachaan ture akka tasaa carraa argadhe har'an tana argadhe waan taateef mee caaltuun dhalattuu eessaati? Eessa turte? Haalli barnoota ishii maal fakkaata? Umrii kamitti biyya baqattummaa kana dandhamatte biyyas galtee jirti natti fakkaata. Mee sooshaal miidiyaa kanarraa baduudhaaf sababa guddaa kan ishiif ta'e maalidha kan jedhu kallattiidhaan gaafii isiif dhiyeessina. Egaa daawwattoota keenya kan hordofaa jirtan kun qophii sagantaa tamsaasa kallattii gumaata keessaayyuu faana barbaadaa ijoollee Oromoo irratti fuulleffate qirree fi qarroota Oromoo yookaan qeerroo Oromoo irratti fuulleffate sagantaa isin qophaa'udha. Ani immoo qopheessaan sagantichaa obboleessa keessan Falmataa Rorroo gara MWtiin kallattiidhaan wajjin turaa jirra. Maarregaa caaltuudha gaafiileen qophaa'an keessaa tokko maaltu feesbuuka kanarraa yookaan immoo sooshaal miidiyaarraa si balleessa kan jedhu gaafii isa birooti. Akkasuma gaafii qaxxaamuraa caaltuun abbaa manaa yookaan hiriyaa qabdi yoo qabaatte immoo waliin jirammoo isaan lamaanuu biyya baqaa keessa jirammoo kan jedhu gaafii birooti. Itti aansuudhaan immoo caaltuu mootummaa gololee Oromiyaa keessa iddoon hin daawwatin jira kan jedhudha gaafiin ishee gaafatan. Goloo Oromiyaa keessa kan hin daawwatin jira. Akkasuma mootu goloo Oromiyaa keessaa of duratti daawwachuuf kan hawwii qabduu fi abdii guddaadhaan eeggachaa jirtu godina Oromiyaa keessaa kutaalee 11 keessaa isa kamtu addureensa eeggata. Akkasuma artiistota Oromoo kanneen keessaayyuu dhaloota haarawaa kana keessaa eenyuun dinqisiifatta? Yoo dinqisiifatte taate ammoo maaliif dinqisiifatta? Akkasuma wallee nama sanii kallattiidhaan nu wallisi kan jedhudha. Gaafiin inni biroo immootu keessaayyuu yeroo ammaa kanatti ilmaan Oromoodhaa kallattiilee adda addaatiin qabsoo gurguddaa godhaa jiranii. Qabsoo ammaa kana keessaa qabsoo kallattii kamiyyoo godhame itti amanta kan jedhudha jechaadha. Qabsoon Oromoo ammatti geggeeffamaa jiru karaa kamiyyoo geggeeffame kallattii kamiyyoo deemame bareeda jetteetiin itti yaadda yookaan ammoo itti amanta kan jedhudha. Itti aansuudhaan immootu of duratti maal ta'uu barbaadda? Of duratti maal ta'uu barbaadda kan jedhu gaafiidha. Fakkeenyaaf artistii ta'uu mala, doktora ta'uu mala. Yookaan immoo haadha qabeenya biizinasa warra biizinasa irratti bobba'an hojii dalagaa dhuunfaa irratti bobba'an ta'uu dandeessa. Yookaan immoo hojii piroomooshinii irratti yookaan hojii artii irratti kam ta'uu barbaadda kan jedhu gaafii akkasiitu si dhiyaate. Itti aansuudhaan ammas caaltuun of duratti qabsoon Oromoo kun eenyu yoo hoogganame sitti tola? Qabsoon Oromoo kun hooggantoota Oromoo keessaa yoo eenyu hooggane sitti tola? Keessaa yoo hooggantoonni Oromoo jiranii kanneen caasaa siyaasaa jiranii isaan hidhannoo lolaa jiranii mee akkam yoo ta'e sitti tola? Eenyu yoo bulchee sitti tola Oromiyaa tana kan jedhudha. Akkasuma immootu yeroo ammaa kanatti hayyoonni Oromoo bayanii jiranii hayyoota Oromoo kanneen hafan maqaa isaanii nuuf kan jedhudha. Kan mana hidhaa jiran hayyolee Oromoo kanneen hidhaan bahin maqaa isaanii nu yaami kan jedhu gaafii isa biraati jecha. Marreegaa kabajamtoota jaalatamtoota daawwattoota keenya sagantaan dhageeffachaa jirtan kun sagantaa gaafii fi deebii obboleettiitiin caaltuu gammachuu wajjin gochaa jirrudha. Caaltuun gaafiilee kana hundaa daqiiqaa 5 keessatti yookaan daqiiqaa 8 keessatti kallattiidhaan akka nu deebistu abdiin qabaa. Kallattiidhaan gara caaltuutti isin deebisa. Waan na dhageeffattaniif galatoomaa isiniin jechaa sagantaan keenya akkuma itti fufee jira.